sababaa vaayirasii koronaatiin bara darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 yeroo baatii bitootessaa keessa barnootni addaan citee barattootni akka maatii isaaniitti deebi'an taasifamu gara maatii ishee magaalaa Gudararraa fageenya dhiyoo irratti argamanitti deebi'uu dubbatti. Sanaan booda kaadhimaa ishee waggaa 5 wajjiniin jiraatte Mulugeetaa Taayyee wajjin bultii hundeessuus dubbatti. Shamarree Galaanii Mul'ataa kanuma gidduutti kan ulfa ishees beekte. Yeroon itti deessu dhiyaataa kan deemes ta'u guyyaa kaleessaa ta'a jettee akka yaadni dubbatti. Shamarreen kun haala kamiin gara buufata fayyaa Gudariin akka seente dubbatti Galaaneen. Kan hin baradha kutaa 12ffaa qormaata biyyoolessaaf osoo qophaa'aa jiru. Qormaanni koos na yalan darbiin jedhee carraa kanatti fayyadamuun qaba jedhee otoo hin deemu yeroon koo geenyaan fedha waaqayyo taanaan guyyaa kaleessaa halkan keessa sa'aatii 3 irratti mucayyoo dubara waaqayyo kan naaf kenne isatti nan gammada. Qormaata koos haala kanaan hojjechuu kootti baay'een gammada jechuudha. Naani yeroo miixuun sitti dhufe? Naayira garuu erga dhufee wanta dhufe kana jalqaba dhufe kana si badhee isa kanas qormaata koo haala gaariidhaan akkan itti fufu abdiidhaan fuuldura kaa'ee abdadhee taa'eera jechuudha. Mee miira isaanii ibsi? Miira gammachuun natti dhaga'ama baay'ee qormaata kootiifis hin daangofne haala kanaanis milkaa'ee ilmoo argachuu kootti baay'ee natti dhaga'ama nan gammada gammachuu guddaan qaba jechuudha. Maqaan mucaa keetii eenyu jette? Maqaan mucaa Kennaa Mulugeetaa. Abbaan warraa kee si gargaara? Baay'ee hunda dursa kan na gargaare waaqayyodha. Waaqayyotti immoo aansee akka namatti kan na gargaare isa abbaa manaa kooti jechuudha. Kennaa mucaa meeqaffaa kee? Mucaa tokkoffaadha. Haalli ittiin warri buufata fayyaa akkasumas qaamonni kanneen biroo deeggarsa isaan sii godhan natti himi. Haala gaariidhaan cina koo dhaabbatanii na gargaaraa jiru. Isaanillee baay'een galateeffadha. Isaaniin na gargaaruu isaaniitiin baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Ani ergaan ani qabu jechuudha haala hundumaa keessatti waan hundumaa kan dursu akkuma waaqayyo jedhu jechuudha. Eebbi duraa ilmoodha waan jedhuuf ilmoos immoo argadhee ilmoo kanaanis immoo hin daangofne qormaata koos hin daangofne waan ta'eef qormaata hojjedheera. Kanaaf ergaa guddaan isaanii qabaa hin deenye yookiin immoo ilmoo arganne yaa'anii shamarran tokko haala kanatti daangeffamanii barnoota isaanii addaan kutotoo hin taane itti fufanii haaluma kanaan barnoota isaanii akka baratan isaaniif dhaamsa guddaan qabaa jechuudha. Tole maal ta'uu barbaadda gara fuulduraatti? Ani doktora. Maaliif? Doktoroonni as keessa jiranis haala gaariidhaan bukkee koo dhaabbatanii waan na gargaaraniif anis immoo akkuma isaanii ta'ee dhaloota booda koo jiruuf akkan isaan cina dhaabbadhee gargaaru isa kanaaf hawwii guddaan qabaa jechuudha. Kana ta'uutu durba moo dhiira ture? Durbumadha. Baga of galtee jedhi gaa qormaata gaarii siif haa ta'u. Eeshi galatooma. Haati ishee aadde Galaanee Galaasaa osoo qormaata ishee irraan gufatin dhala argachuu isheetti hedduu gammadeeraa jedhan. Waaqayyo immoo mucaa koo kana naa kenneeti otoo barumsa ishees gargar hin kutiin haala gaariidhaan otoo barachaa jirtu goobazii tamaarii taate amma immoo waan immoo mucaa kana kennaa kana naa kennee gammachuudhaan ilmoo harkatti baattee barumsa ishii immoo qormaata ishii xumurtee hundumaanii wanti nyaata wanti dhugan hundumtuu guutee hundaan gammannee quufneetu jirra. Gammachuu sadii ayyaana dubartootaa ilaallateet argama dhaloota mucaa koo kennaa jedheet barumsa mucaa koo jedhee wanti sadii gammachuun naaf ta'ee Yesuus haa eebbifamu jedhe. Abbaan warraa Galaanee Mulugeetaa Taayyees gama isaatiin waan danda'e hundumaan haadha warraa isaa deeggaraa turuu dubbata. Waggaa 5 ture obsumaan gargaarsa waaqayyootiin barnoota ishee akka barattu amilee ishee gaafii toni walitti dhufin dursayyuu arras immoo kaayyoon inni isheef qabu yaadni inni isheef qabu gara fuulduraatti barattee akka milkooftuu fi waaqayyoos immoo kan nuuf yaade gammachuu kana eebbi duraas immoo kennaan duraan immoo waan jedhuuf waaqayyoos nuuf raawwate haala gaariidhaan carraan kunis otoo isheen darbine anis immoo tuuftee akka isheen barattuuf hawwii guddaa waan hin qabuuf inni na yaades immoo waan naa milkaa'eef guddaan sin galateeffadha. Mee akkamiin ishee gargaaruudhaaf yaadde? Gargaarsa narraa eegamu mana keessattis haa ta'uuti yeroo karaa deemnus haa ta'u kallattii narraa eegamuutiin gargaaraan jira. Mana keessatti nyaata ittoo kan shiroo jechuudhaan buna danfisuufiidhaan bishaan fiduufiidhaan mi'a immoo iddoo ishiin teessitti waan barbaachisu kennuufiidhaan bukkee dhaabbachaan ture. Sammuu ishiis immoo akka jajjabaatuuf guyyaa kaleessaallee qormaataaf lafa jirru kaanee dhufne gaafa dhufnu immoo waaqayyo nu dursee isa kanas nuuf kenne isa kanas nu milkeesse haala gaariidhaan isa darbes ta'e ammas gara fuulduraatti kan barnoota isheetti fufsiisee ishee xumursiisu hawwii fi kaayyoon qaba jechuudha.
Barsiisaa Ayyala Tashoomee buufata fayyaa magaalaa Gudaritti argamuun qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa galaanee qoraa jiran akkas jedhu. Buufata fayyaa kana kan hin dhufeefi barattuu keenya tokkotu deessuun as keessatti argamteedhanii gabaasa waajjira barnootaa gabaaseen nusi qoraa chiifiin ramadee akkanasitti dhufee qoruu na taasisee jechuudha. Kanaaf lubbuu kennuuf lubbuu dhabuun qabanii kan jedhaniin nuti immoo akkasumas lubbuu kennuuf jettee immoo barumsa siishummaa kana dhabuu hin qabdu kan jedhamu itti dhaga'ama. Ayyaana dubartoota wajjin wal qabatee har'arra bu'uun isaas immoo akka nama tokkotti nus hundi keenya dubartumarraa dhufnee gammachuu dachaa ta'ee fi anis gammachuu ishii sanatti egaa gammadeera. Haalli akkanaa yeroo uumamu kan jalqabaatii jedhu itti gaafatamaan itti aanaa waajjira barnootaa aanaa Tokkee Kuttaayee obbo Shallama Kitilaa haala ittiin qormaata biyyaalessaa kana galaaneedhaaf kennuun murteessanis yeroo dubbatan akkas jedhu. Sababa qormaata koovidiin dabarsee irratti hundoofne ijoollee kutaa 12ffaa qorru baay'een isaanii 839 maatiin barattootaa tokko keessaa nurraa hafteetti waan jedhan nurraa ka'ee ishee mana yaalii keessatti deessee akka jirtuu fi keellaa fayyaa keessattuu buufata fayyaa keessa akka ciistee jirtu dhageenye qaamolee adda addaatiin walitti dhufnee maal ta'uu qaba jenne qaama eeyyama kennuus gaafanne dafneet gara kanatti seenne jechuudha. Isheenis otoo rakkoo tokko irra hin ga'iin qormaata ishii akka fudhattu ta'eera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 jechuunis bara darbe sababaa weerara vaayirasii koronaatiin qormaatni biyyaalessaa kutaa 12ffaa osoo hin kennamin hafe sadarkaa biyyaatti kennamuu itti fufee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Gudararraa.